biftu gadi Rabbir kamu fofurata Innani gadu masiko Yesus argolfata nufa Jabatina de mandafu Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii waaqayyoo haa galeetu turtiin jiruuf jireenyi haalli qilleensaa maal fakkaataa galata waaqayyoo ani baay'ee nagaa kootii isiniin jedha akkam jirtu turtiin jiruuf jireenyi haalli qilleensaa ana bira waaqayyoo haa galeetu baay'ee nagaa kootii waaqayyoo haa tolu isiniin jedha akkam jirtu isin jirtu jiruuf jireenyi maal fakkaata isin bira ana bira baay'ee bareedaadha waaqayyotti haa tolu isiniin jedha har'ammoo viidiyoo bira qabadhee kachi jedheen jira viidiyoon har'a qabadhee dhufeesi baay'ee kan barnoota namaa ta'u yookiin kan nama tokko namni waan ani beeku tokko waan kan namni tokko hin beekne yookiin immoo kan namni tokko beeku immoo kan ani beeku dhiisu jiraachuu danda'a. Hinnaa kana isiniin jedha maaliif namoonni keenya baay'een dubbatu garuu namoonni keenya baay'ee kan fudhanne isin jiru. As duraanii warreen maatiin nuuf taatanii jirtan galatoomaa isiniin jechaa warreen ammallee maatiin nuuf hin taane subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalama boodas waan gaggaarii irratti hojjechuudhaaf qophii qabnaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif sababni isaa har'a golarmaa keessaa jiraadhu malee gaafa galee waan gaggaarii waan isinii barnoota isiniif ta'u waan baay'ee karaa gorsaas haa ta'u karaa waan garaagaraa qabadhee dhufuu danda'a jechaadha. Kanaaf amma golarmaa keessa jirrutti immoo gaagaa gorsaas haa ta'u waan garaagaraas haa ta'u urumatti hojjennee wal jabeessuuf jechaadha. Kanaaf hundumti keessan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Obboloota koo warreen subscribe gochaa sheerii gochaa jabaadhu jettanii koomentii barreessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedhee jiraanis baay'ee isin jaaladha isiniin kabaja. Egaa yaaduma koo kanatti taanee jechaadha yeroo darbee mucayyoo qullaashii irratti of ergite baay'een isaanii ribbiitti jedhanii faa gadhiisu jechaadha. Baay'ee namatti hin tolu. Ani ilaaluullee hin jaaladhu jechaadha waan akkanaa tiiktookis hin fayyadamu. Akkasumallee feesbuukallee seenee fayyadamu hin jaaladhu. Maaliif sa'aatiin itti tiiktookii feesbuuk irra dabarsu wangeelaan dubbisee anaaf bu'aa guddaa qaba. Duri waan yuutuubuma kanarra ooluu jaaladha jechaadha. Yeroo inni jalqaba isaa banee bakka yuutuubuma kanarra ijoollee kan deddeemee bakka bilbila lama qabu kana namaa bana malee badaa feesbuukii kanarra fiiguu hin jaaladhu. Feesbuukii tiiktookii kana hin jaaladhu. Konkuma isaa bakka maaliif akka xixiqqaatanitti fakkaata feesbuukiinis tiiktookiinis hin jaaladhu. Maaliif yoo tiiktookirra deemte bu'aa baay'ee argita jechaadha. Bu'aa baay'ee argita. Kan amantaa walqee argita. Kan waan hin taane gadhiisu argita. Waan garaagaraa argita. Yeroo isa argitu keessa keetti dassi hin jedhu. Maaliif si jibbisiisa bakka haalumti qilleensaa sitti hin tolu jechaadha. Kanaaf ani maafan jibba yoo jettan bakka waan garaagaraa yeroo argu na jibbisiisan jaaladhu waan mantaane argu waan hin taane dhaggeeffachuus hin jaaladhu. Maaliif shamarran wal arrabsitu jedhaati waan hin taane yeroo gadhiifamu ilaaluun natti hin tolu. Sababni isaa maaliif waan iji keenya yoo waan gaarii ilaale yoo waan gaarii gorsa gaarii dhaggeeffanne isatu caala. Maaliif yeroo namni ebeluu gargaara jedhee gallakkisu isa toon ilaale baay'ee natti tola. Isa kana jala deemee toon dhaggeeffadhe irra sarara waa baradha garuu usaan gaafa namni rakkate sheerii gochuun nurra jiru hospitaala keessatti namoonni baay'een kan rakkatan hin jiru. Gola hormaa keessatti mana hidhaa keessatti iddoo garaagaraatti kan dararaman hin jiru. Garuu isa kana namni fiigee poost godhu hin jiru. Garuu kan yeroo shamarran keenya qaama qullaa dhiiratti ergitee dhiirri gaafa shimbirriitti erguu didde baasee poost godhe sana isa sheerii gochuun isa maalii gochuun baay'een keenya numatu taphtabitti dabaa'isee numatu waan garaagaraa godhee dhiirota akkas godhe malee dhiironni osoo nuti hin ilaalletee akkas hin godhan. Otoo isin ilaaltanii tuffattanii nama san dhattanii karaa keessa gorsitaniiti dhiironni lammata deebi'anii akkanan godhan. Waan isin bakka deemtanii sheerii gootanii waan akka sababa qullaaf gadhiiftee fufajjeeftee sababa maalii jetteef waan sin akkas gootanii dhiironni ittumaa jabaachaa deemu malee waan isaan gallaafan hin jiru. Garuu immoo yoo isin ilaaluu dhiiftanii yoo isin bakka kennuufi dhiiftan dhiironni isin dhiisu. Maaliif dhiirrumti tokko jechaadha. Dhiirrumti tokko qaama kee ilaalensi jaaladha kan siin jedhu bar inni si fuudhuun miti bar akka birrii sirraa barbaada akka booda viidiyoo sanaanii birrii sirraa nyaachuu barbaadu bar. Gaafuma dhiirri qaama qullaa natti ergisiin jedhu na fuudha jetteetu moo maallaa godha jetteetu kan itti uttummayyuu ergitu viidiyoo qaama qullaa jechaadha. Ani ninja akka goote baay'ee nama dabbara baay'eesi. Ani ilaaluullee barbaadu namoota sheerii kan akkas godhaniif illee sheerii siin godhu laakiyyuu hin godhani waan akkasii. Birumaan akkas ilaalee ta'a. Kuni sirrii miti kuni fuula waaqayyoottis fudhatama hin qabu kun. Maaliif akka nuti qullaa keenya dhofkannuu fi uffata kan
kan nuti kabajaa qabnu yoo qullaa keenya dhufkannee yoo waan hundumaa irratti of dandeenye yoo dubartii cimtuu taanedha kan dhiirri nu jaalatu. Garuu ollaan irratti amma qullaa keenya gadi baasnee namni abbaan arge ilaalaa abbaan arge quba nutti qabaa itti laayikii fooloo barbaadasaa yoo deeme gaafa biyyatti galle bor gaafa biyyatti galle ija maaliitiin nama laala. Sababa shamarran tokkooti shamarran kuma tarrabsamaa jira. Shamarran miliyoona tarrabsamaa jira. Maaliif adaraa keessa waan akkanaan godhina. Dhiirri qullaa keessan ilaalee sin fuudhu sin ittaafu. Dhiirri guutee jira haadha tokko jala sagaltu jira. Nam fuudhu jettanii yaadde yooftanii qullaa keessan ittiin ergina. Dhugumaaf kan si jaalatu jechaadha. Dhugumaaf kan si jaalatu gaafa tiraftee baga raftee jedhee si gammadaa. Yoo ati dhukkubsatte si faana gaddaa. Yoo ati dadhabde illee si jajjabeessaa. Isa kana biraan immoo waa'ee nuuroosaa waa'ee jireenya kee gara maatii kee deemuu barbaada. Inni si jaalate inni dhuguma si fuudhu barbaadu jechaadha. Garuu inni si fuudhu barbaanne qaama kee qullaan itti ergi maalisoo godhii maalisoo ta'ii gaafa osoo ati akka carraa ta'e mataan si dhukkubeeti gaafa sana niitoorkiin isaaf hin hojjetu. Gaafa sana bilbilli kan isaa cufaa. Sababni isaa maaliifi sababni mataan si dhukkubeef jechaadha. Har'a garuu gaafa tu farkaa qabdu qaama kee qullaa kaasinitti ergi maalisoodha kan isin jedhu kun ani dhiirota akkasii sammuu isaanii xiqqoo hirruudha jedhee yaadan. Maaliif dhugaa rabbumti bagaa oolaanii kana jalaati waan hundumaa ani jaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa yeroo wata laalanii. Inni osoo amma barii amma dhuguman isiniin jira amma suura keessanii qullaa dhiiratti ergitanii dhiirri birri isinirraa nyaatu osoo warra hospitaala keessa taa'ee rakkatu osoo warra garbeenii fuuldura beeti kiristaanii fuuldura masgiida fuuldura charchii fuuldura taa'u kanaa kennitan abeet kan waaqayyo isinirraa jaalatu kan waaqayyo gammachiisu kan mana waaqayyootti tolu amma iddoo tokko dhaabataa tokko immoo jechaadha. Tokko immoo jecha waan garaa waan mantaanii kan zumbadhee lafaa ka'e baqa tini jedhu adaraa keessa yoo sin of kabaja yoo sin uffata ofirratti uffista namni uffata sin irratti uffisa. Ofuma keenya itti erginee kaanii deebisnee mataa keenya dhukkubsina. Ofuma keenya itti erginee kaanii deebisnee mataa keenya cabsina. Garuu sababa nama tokkootiin miliyoona meeqa tarrabsama. Isa kanarraa of eeggadhaa adaraa keessan. Waan hin taaneef dhiiratti erguun maaliif barbaachisa? Namu aanaa isaan beekne fira isaa kan hin beekne maatii isaa kan hin beekne maal isaan beekaaf suura keessanitti ergitu. Baay'een amma garuu baay'een isaanii warrumtammaa hinduu ta'e qabashii qullaa arginaa maali taate jedhanii poosti godhan kun baay'een isaanii kan qullaatti dhumanidha. Maaliif garuu kan isaaniitu mul'anne malee kan ishii mul'ate malee shamarran baay'ee qullaa kan deemantu guutee jira. Maaliif sababni isaa kan dhiirri birriirraa nyaatee amma samoona darbe tokko obboleettii tokko birri 600 nyaatee gane dhiirrichaadha. Birri 600 shinti beetee dhormaa dhiqxe kabalamaa hagabuu bulaa waa meeqa ta'a dhiqxe jechaadha. Shinti beetee ormaa keessa dhiqxe birri 600 dhiirrirraa nyaatee ishii ganee jechaadha. Eessaa fuutare inni osoo ammoo haadha keetti 100 kennite 200 kennite haati keessaa irraa balleessite haati koo birri 100 naalaa balleessite abbaan koo kan inni jalaa godhe hin jedhu akkas jedhna. Inaarra abbaa kenna abbaa kenna ni noornayyuu. Garuu sadhiirri 600 nurraa nyaateeti yeroo masanaa boroof haala kenna bichaa gadi garagashinaa bakka yeroo sanaaf mana maadaamii keessatti akka gadduu wayii taana bakka kalas. Isaa booda isumallee jillee dhiira biraa ilaaluun dhiisnu qaba. Isumallee jillee dhiira biraa bakka dhiira biraa maaliif inni ilaalan jedhu dhiira biraa samma soo namni haa jedhe haayye. Adaraa keessan kanarraa qusadhaa. Dhugaa rabbii baay'ee barumsa baay'ee irraa tamaaree mucayyoo 600 dhiirrirraa nyaatee gane sanarraa jaalladha. Barumsa baay'ee irraa tamaare. Baay'ee tokko nirraa arge jechuudha. Waa baay'ee tokko. Maaliif yeroo sanatti waa baay'ee fuulduree qabee haala garaa godhee waa baay'ee tokko jechuudha. Yeroo duraa si jaallatu dhiirri waa baay'ee sitti fakkeessuu danda'a. Jaalalli immoo bakka ulfaataadha namni tokko dhiira tokko jaallatee taanaan ulfaataadha. Akkuma jaalalli namummaa isa dura madaalii ilaali qorii ilaali yookiin na dhukkuba jedhiiti yookiin waama tokkoon ta'e jedhiiti ilaali. Namni sun gaafsa namaa ashii godhe. Amma namni sunii namoonni baay'een immoo jechaadha ammas akkasuma deebi'ee dhiironni baay'een osoo lafan bitiin osoo mana hin ijaarin nama shamarran golla ormaa keessa jirtu mana iddoo kanaa ijaaree lafa iddoo kanaa akkas godhe kan namaa suuraa kaasanitti ergu. Mucaan 600 irraa nyaate kuni mana nama biraa suuraa kaaseetti ergee lafa nama biraa suuraa kaaseetti ergee akkasuma birri 600 irraa nyaate kanan xumursiisa jedhee jechaadha. Adaraa keessa waan akkanarraa eeggadha. Kunoo kan baay'een dhukkubsatanii mana hospitaalaa keessa jiran guutanii jiru gargaara dhugaa rabbeessaadha. Ani batalaa dubartii tokko mana hospitaalaa keessatti daa'ima isheen qabdedha baay'ee tokko la marimmaa kee dhugaa yeroo hundumaa yeroo ishii ilaalu baay'ee tokko garaa kiyya nagadda.
Kanaafi adaraa keessa waan hojjennu keessatti waan goonu keessatti waan bareedaa gochaa deemnu seenaa gaggaarii galmeessaa deemnu miidiyaan kun boru darbaa boru nu gatuu danda'a miidiyaa waan har'a badu jettanii adaraa keessa waan hin taane poostiin godhiinaa gaafa shamarran tokko qullaaf gadhiiste argita yoo dandeessan keessaan dhaqaa gorsaa fuutanii taap gootanii fi sheerii gootanii fi maalii gootanii fi hin jajjabeessinaa gorsaa yoo isinii danda'a. Alabalazaa waan argitan laayikii fi saantiba har'anaa lakkaa jettan ilaalatan sunitti taafu. Dhugaan isiniin jira. Amma kana nama rakkatee biyya keessa jiru haala biyya keenya irratti sagalee ta'a. Shamarran suura qullaa gadhiistee irratti olii gad sheeriin godhina. Isaa sanitti taafu. Waan akkanaa booda deemee booda tarii mataa keessanitti dhufuu danda'a waanta ta'eef jechaadha. Maaliif waan akkanaa sirrii miti? Yoon viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu asumatti aansee dhugaa warroota rakkatanii manusitaalaa keessa bakka garaagaraa jiran gargaaruu yaala. Amma zummettanii nama jala deemtanii bakka waan hin taane ilaaltanii iddoon taanetti yeroo keessan gubdan wangeela dubbisaa. Quraana keessan qaraa. Yoo sirraa waan gaarii argitu yoos waan gaarii barattu. Namoonni baay'een osoo isaan galiin waan garaagaraa keessa kan bu'u baay'ee jira. Otoo isaan galiin otoo haalli gaa'ilaa osoo jireenyi gaa'ilaa isaan galiin waan garaagaraa keessa kan bu'u baay'ee isaatu jira jecha. Dhugaa maaliif ani akka kootechaadha amma yeroo tokko ani ituma abbaa manaa kiyya haasa'u ni rafa jechaadha. Chimooti bilbila kiyya gatee narra. Maaliif sababni isaa hojii warmaarra waan ooluuf ni dadhaba. Osoo garuu jaalallee lafa otoo jaalallee feesbuukii jaalallee garaagaraatiin haala kanaaf ta'eeti. Namni kuni bakka waan garaagaraa narra fudhachuu danda'a. Garuu akkasumatti gaafa rafiina kootii hin gammadaa. Gaafa yoo dadhabellee na jabeessa. Abbaa manaa jechuun akkasii malee sun medhee abbaa manaa kashuudhuma lafaa argitaniidhaaf garuu boottiidhatu faanaan kaatiina. Boru kan boottiidhatu idduma hin taanetti si salphisee si bira darba. Akkasuma shamarran keenya waan argitan kuullattanii bifuma keessan isa ganamaatiin deema. Har'a uffata aadaa bittee maalii goote waan garaagaraa taatee waan chaappistikii maalii lulluuqqattee gadi baatee dhiiratti sobdee snaapchaatii seentee ittiin ergin. Dhiirotas garaa irraa siinaa. Shamarran keenyas baay'ee rakkoo qabna. Dhugaa isinitti maaliif hojjettanii gaafa birrii argine gaduuf qabuu hin dandeenyu. Adaraa keessan gaduuf qabaa. Dhugaan isin jira maqaan shamarran tokko shamarran miliyoona. Maqaa keessan dhufkachuu yaala maqaa keessan qabuu yaala maaliif maqaan shamarran tokko maaliif yoo ani cimtuu ta'ee atillee cimtuu taata yoo ani gaarii ta'e atillee gaarii taata yoo ani gadhee ta'e atillee gadhee taata maaliif kanaaf adaraan isiniin jedha amma dandeessanitti maqaa keessan dhufkachuu yaala dhiiratti immoo qullaa keessan hin ergina dhiirri homaa waan tokko isiniif hin godhu kan isin barbaadu fedhii daqiiqaa 5tiif dhuguman isiniin jedhan maaliif dhugaa osoo guyyaa tokko yeroo deddeebi'ee namoonni baay'een dhugaa haala gaarii irratti namoota baay'ee na gorsu jechuudha namoonni gurguddaa waan baay'een gorsa baay'een qaban waa'ee gaarii irratti maaliif sababni isaa namni baay'een saawulaanii kana irratti kan du'eedha malee jiraan hin jiru uffata keessatti kan du'eedha gidduma uffata wajjin ta'e namni kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waan kanarraa isiniin jedhaa viidiyoo isinitti dheeressa dhiifamaa sheerii naa godhaa laayikii naa godhaa isiniin jechuu barbaada.